Artistiin beekamaa bashannanaa fi qoosaa isaan beekamu Natsannat Warqinaa du'aan addunyaa kanarraa boqote. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed dabalatee namoonni fi qaamoleen garaagaraa gadda isaanii ibsachaa jiru. Artistii Natsannat Warqinaa tasa boqochuu isaatiin gaddinatti dhaga'ameera. Natsannat keessumaa simannaa bara haaraa 2016 hidha haaromsaatti qophaa'e irratti qooda inni qabu yeroo hunda nan yaadadha. Hundi keenya bara haaraa gammachuun akka simannu nu taasisee ture. Maatii fi dinqisiifattoota isaaf jajjabina nawwa jedhaniiru. Artistii Natsannat waggoota muraasa darban televizyiinii EBS irratti sagantaa Yebeetesab Caawwataa jedhamu qopheessaa fi dhiyeessaa ture. Sagantaa namoonni jaalatan keessaa tokko kan ta'e kanarratti qoosaa fi akkaataan keessummootatti haasa'uun kan isa jaalatan danuudha. Televizyiinii EBS ibsa baaseen ogeessi aartii jaalatamaa Natsannat boqochuu isaa dursee beeksise. Natsannat qopheessaa sagantaa televizyiinii alas taatoo ta'uun akkasumas beeksisa dalaguunis ni beekama. Haa ta'u malee dhibee irra bubbuleen tasa addunyaa kanarraa boqoteera jedheera EBS Global ibsa karaa fuula feesbuukii isaa baaseen. Natsannat kanaan dura diraamaa fi fiilmii garaagaraa irratti hirmaateera. Televizyiiniin EBS akka beeksisetti Natsannat bultii kan ijaarrate yoo ta'u abbaa ijoollee sadiiti. Natsannat kana dura maatiin isaa biyya alaa Ameerikaa akka jiraatan miidiyaa irratti ibseera. Dhaabbanni televizyiinii EBS gadda isaa ibseera. Waayilanii fi kanneen isa dinqisiifataniif jajjabina akka qabu ibsee jira. Ministeerri aadaa fi turizimii Itoophiyaa ibsa baaseen gadda isaa ibsateera. Artisti Natsannat magaalaa Finfinneetti dhalatee guddate. Hojiiwwan fiilmii fi tiyaatiraan beekama. Fiilmiiwwan dalage keessaa City Boys, Saannagiraat, Yaanchuu Leebaa Hulat, FBI, Mr. X, Choombee fi kaanis jiru. Tiyaatarri Freshman fiilmii uummata waliin wal isa barsiisedha jedha gabaasni miidiyaa biyya keessaa FBC. Duun isaa erga dhaga'amee booda qaamoleen adda addaa gadda isaanii ibsachaa jiru. Kun giddoo baayogiraafiidha.